Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan jirtu ana jira buleetiin keessan galata rabbii anaaf haa jiraatu baga nagaan dhuftanii isiniin jedha jiruun jireenya akka ana biroontu hundinuu gaariidha galata rabbii. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa har'aa waan tokko qabadhee isinii dhufee wantoota inni qabadhee dhufee immoo wantoota nama bohaarsanis wantoota nama gaddisiisanis jechuudha. Akkasuma immoo wantoota baay'ee na dinqisiisanis hedduutu jira jechuudha. Namoonni baay'een boo'anii maaraataa jirani jechuudha. Maaliif akka isaan boo'an naaf hin galle rakkoo. Naaf hin galle akkasuma immoo seenaa tokko jechuudha. Seenaa baay'ee nama dinqisiisu. Arge jechuudha. Seenaan kuni seenaa maaliiti? Seenaa jaalalaati jechuudha. Seenaa jaalalaati. Seenaan jaalalaa kuni maalidha jechuun keessaniin oolu dhiifama oduudhaan isin qabe. Namoonni haaraan akka carraa gara chaanaala kanaatti yoo dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Akkasuma mallattoo alaaramii sana tuquudhaan immoo onirra godhadhaa viidiyoon keenya akka yeroo hundi isin bira gahu isiniin jedha kan hundumaa guutaniif galatoomadha. Gara seenaa keenyatti waliin dabarra. Egaa dursa isaa isinitti himeen sana booda viidiyoo isaame waliin ilaalla. Dursa isaa muraasa isaan irraa isiniif dubbadha jechuudha. Egaa seenaan kuni seenaa nama tokkooti jechuudha. Namni kuni mucayyoo tokko jaallate. Mucayyoo tokko gaafa jaallatu mucayyoo sana maal jedhaani ani akka haadha kootti si ilaala. Haadha lammaffaa si'iniin argadhe jedhaani. Haadha lammaffaa si'iniin argadhe jedhaani. Haadha isaatiin mucayyoo kana jaalala isaatirraan kan ka'e ishee jaalachuu isaatirraan kan ka'e mucayyoo kana akka haadha isaatti ishee madaalee jechuudha. Egaa sanaan booda maaltu ta'e? Sanaan booda maaltu ta'e? Mucayyoo kana waliin akkasuma jaalala dursa jalqaban sanaan akkuma haadha isaa lammaffaa ishee godhatee haadha isaatiin ishee madaalee ishee jaallate sana mucayyoon kun gara fuulduraatti waliin itti fufte moo gattee deemte moo rakkina jidduu isaaniitti uumame moo maal ta'e kan jedhu mee viidiyoo kanarraa dhageenye walitti deebina. Tole kabajamtoota hordoftoota koo akkuma viidiyoo kana ilaalaa jirtani jechuudha. Viidiyichi waan faarfannaa of keessaa qabuuf dudduuba isaa mucichi dubbataa faarfannaan immoo dugda duuba faarfataa jira waan ta'eef kanaaf sagalee isaa isinii dhageechisuu hin dandeenye. Maal jedha isinitti fakkaata mucaan kun intala tokko faana wal baree intalti faana erga wal baree waggaa 3 ture jechuudha. Waggaa 3 ture gaafa waggaa 3 kana jidduu keessatti jaalalli isaanii baay'ee hedduu wal jaalataa turan. Baay'ee wal jaalataa turani. Osuma jaalalaan jiranu guyyaa tokko maal jedhaani akka haadha kootti si jaalladha. Mee amma daqiiqaa xiqqoodhaan booda faarfannaan irraa hin dhaabbataati sagalee isaa isinitti dhageessisa jechuudha. Sagalee haadhallee sagalee mucichaarree jechuudha. Waliin dhaggeeffanna walumaan ilaalla. Haatillee maal jettee akka gorsite innillee akkamittiin akka inni itti mataa jiru mee walumaan dhaggeeffanna. Jedheen beektaa haadha lammaffaan argadhee jedheeni siin baay'ee waan si jaaladhuuf sittan fakkeesseen jechuudha. Achi maal ta'e beektaa? Amma wal dhiisne na dhiiste jechuudha. Na lolte. Sababa isaa maal akka ta'e hin beeku. Maaliif akkasitti? Maaliif akkasitti miti lakki? Maali beektaa? Yaa'u anamma kanan sitti himeef jechuudha. Guyyaa sana akkasiin jedheen si waan baay'een si waan si jaalladhuu fi sittan ishii fakkeesse. Garuu maaltu natti dhaga'ama? Akkan gatii kee gadi buuse jechuudha. Amma sitti dhaga'ame nama maaliif lakki ati koo yeroo hundumaa na jaallatta yeroon dhabees yeroon gaddees na wajjiniin gadditaa na jaallatta. Garuu mucaa sanaan sin jaalladha akka haadha kootti. Haadha lammaffaan argadhe gaafan jedheen sana gatii keen gadi buuse. Ati yoon dhabees yoon rakkadhees yoon argadhees nafaana rakkattaa nafaana cinqamta malee guyyaa tokko yoon atta artellee
yeruma sana dhiista malee jaalalli tanaaf qabdu takkaa gadi bu'ee hin beeku. Kanaafiyyuu akkas jechuu kootti baay'ee gatii kee gadi buuseef dhiifama naa godhi. Ani dhiifama sii godheera. Dhiifama sii godheeraati garuu akkasumaan namni jaallates nama jibbuun jira jaallatanis jibbuun jira garuu Lakkaan amma kan sii karoorsee jira Waaqayyo. Siif kan qabe kan biraati kanatti qabamtee yaadaanis dhiphattee sammuu keessuuf hin jedhee yaada lakkoo dara. Waaqayyo kan sii qabee jira. Yoo Waaqayyo keessa jira ta'e yoo fedha gooftaati ta'e yoo fedha Yesuus ta'e tokko ta'uu dandeessu isheen didde kan wajjinu. Yoo didde immoo karaa fedha Waaqaa miti yoo ta'e immoo kan kee kan sii qabe lafa jira. Kanatti qabamtee sammuu kee of hin qabini sammuu kee bashannansiisii jiraatu sababii Waaqayyo sii qabe lafa jira Waaqa kee wajjin tarkaanfadhu. Kan kee ganaadha ta'a. Dhugeetti ta'ee waan sirraa adda baatu hin qabdu isheen. Fedhuma Waaqaa miti ta'a malee. isheenaaf jiraadhu sin jaaladha. Anis sin jaalladha. Lammata waa'ee ishee dubbattee akka sammuun kee hin qabamne. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma viidiyoo irraa dhaggeeffannetti jechuudha. Mucaan kun mucayyoo kana ni jaallatee jaalachuu isaarraan kan darbe haadha isaa waan hedduu jaallatuuf jechuudha. Waan hedduu jaallatuuf haadha isaatti ishee madaalee haadha koo lammaffaadhaati. Akka haadha koottiin si ilaalaa jedheeni. Seenaa yeroodhaan booda jarri kun lamaan yaadarrattis haa ta'u hireedhuma isaaniillee haa ta'u gargar bahu. Gaafa gargar bahanii madaalliin inni haadha isaatiin ishee madaale sun isatti dhaga'ame. Isatti dhaga'amee haadha isaa bira deemee harmee koo mucayyoo tokko jaalladheen si'iin madaale nan dogoggore dhiifama naaf godhi jedhee harmee isaa dhiifama gaafate akkuma viidiyoo irratti agartanii jechuudha. Egaa namoonni akka kanaa meeqatu jira laata? Namoonni akka kanaa meeqatu jira? Akkasuma warra dhiiraa qofa osoo hin taane shamarranillee abbaa koo lammaffaa akkasittiin si madaala ati abbaa kooti ati waan hunda kooti jedhanii waa hedduudhaan namoota madaalu jechuudha. Egaa kanarratti maaltu jira yoo jettanii abbaa keetii fi haadha keetiin nama madaalin. Sababni isaas abbaa keenya fi haadha keenyaan nama tokko hin madaalle yoo jenne tasumayyuu hin danda'amu. Tasumayyuu jaalalli ati abbaa keetiif haadha keetiif qabduu fi jaalallee keetiif qabdu yookiin abbaa manaa keetiif qabdu gargaridha. Madaallii qaba. Aguma fe'illee yoo ta'e madaallii qaba. Akkamittiin jechuun keessanii nafu. Keessattuu haadha jechuun eenyumattiyyuu hin madaalamtu. Eenyumattiyyuu hin madaalamtu. Sababni isaas osoo haati koof abbaan koo jiraachuu baatanii jaalallii koo sana argachuu hin danda'u. Ani jiraachuu hin danda'u. Ani hin dhufu gara biyya lafaa kanatti. Waan isaan jiraniifin waan haati koof abbaan koo jiraniifin ani gara biyya lafaa kanatti dhufe isaanirraa. Rabbiin isaan jidduutti anaan na uumee gara biyya lafaa kanatti na fidee jechuudha. Egaa anoo akkamittiin nama tokko haadha koof abbaa kootiin madaala? Hin danda'ama. Hin danda'ama farada. Mee komentii jalatti naa barreessaa. Haadha keessaniif abbaa keessaniin nama tokko yookiin jaalallee keessan yookiin hiriyaa keessan yookiin abbaa manaa keessan illee haa ta'u jechuudha. Abbaa ilmoo keessan illee haa ta'u abbaa manaa isiniif ta'ee abbaa manaa godhatanii ilmoollee irraa horattanii abbaa ilmoo keessan illee yoo ta'e abbaa keessaniif haadha keessaniin madaaluun hin danda'ama. Ani akka kan kootitti jechuudha. Eenyumayyuu maan taane abbaa koo haadha koo hin madaalu. Nin jaalladha akka nama tokko eenyumayyuu haa ta'u jechuudha. Jaalallee koo illee haa ta'u, abbaa manaa koo illee haa ta'u, hiriyaa koo illee haa ta'u, hiriyaa koo illee haa ta'u. Shamaras ta'e, dhiiras ta'e jechuudha. Akka nama tokkootti nin jaalladha, nan kabaja. Garuu
haadha koof abbaa kootiin wal hin madaalchisu. Hin madaalaman jechuudha. Tasumayyuu hin madaalaman. Egaa obboleessi keenya kuni ni gaabbee gaafa isheen gattee deemtu gaafa isheerraa gargar bahu madaalli inni haadha isaatiin ishee madaale sun itti dhaga'amee haadha koo armee koo waa issi gaafadha waa issi timadha jedhee gara haadha isaa deemee haati isaa kuni mee viidiyoo kana ilaala irra deebinee waliin ilaalla. Haati isaa kuni jechuudha. Mucaan kun har'a yeroo kanatti agama kenne ga'u ilaalamee viidiyoo kana. Nama guddaadha. Kee kan sii qabee lafa jira. Kanatti qabamtee sammuu kee of hin qabini. Sammuu kee bashannansiisii jiraatu. Sababii Waaqayyo sii qabee lafa jira Waaqa kee wajjin tarkaanfadhu. Ankee ganaadha ta'a. Dhugeetti ta'ee waan sirraa adda baatu hin qabdu isheen. Fedhuma Waaqaa miti ta'a malee. Nama mana godhachuuf deemudha. Garuu haati isaa kuni akka daa'ima waggaa tokkoo yookiin daa'ima ji'a tokkootitti ofitti qabdee mataa isaa akka susukkuuma ilmoo koo iddoo goggorti atiyyuu maaliif akkas jettee? Jettee akkasittiin teessee isa faana haasofti, isa gorfatti. Nama biraa oduu taate hoo akkasittiin teessee si duukaa haati kee waan barbaadde yoo taate feetu rakkattu feetu waan barbaadde yoo taate si'iin jechuudha. Si'iin ilmoo kee kana ati ilmoo ofii haati ilmoo ofii waan fedhe yoo ta'e hin tuffattu jechuudha. Allayyaa lixa yoo taate allayyaa si faana lixxe. Ormi hoo si faana lixu dhaabatee si ilaala malee. Wala jaalallee kee wala maalii kee jechuudha. Si faana kan allayyaa lixu jiru. Haati kee lubbuu ishee dabarsitee sii kenniti. Garuu namoonni biraa lubbuu isaanii dabarsanii siin kennan. Dhaabatanii si ilaalu malee jechuudha. Kanaaf iyyuu haadha keenya fi abbaa keenya eenyumaanuu madaaluu hin dandeenye. Madaallii hin qabani. Rabbiin gaditti abbaa keenya fi haadha keenya qaba. Kanaaf eenyumaanuu isaan madaaluu hin dandeenye jechuudha. Akkasuma viidiyoota itti aananii jiran kanamee waliin daawwanne walitti deebina. Baay'ee waan ajaa'ibee waan ta'eef jechuudha. Egaa akkuma viidiyoo irraa argitan jechuudha waan hedduu nama dhibudha. Biyya lafaa kanarratti maaltu adeemaa jira kan jedhu gaaffiidha. Naagalaa hin jiru jechuudha. Sababni isaas namni tokko sirba tokko yookiin waan tokko dhaggeeffatee akkasittiin ilma dhiiraa ta'ee jechuudha akkasittiin boo'u jechuun salphina hamaa jechuudha. Waan baay'ee ulfaatu waan baay'ee nama jibbisiisudha jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma garaan nama godhe ta'uu osoo hin taane of eeguutu barbaachisaa jechuudha. Hunda keessattuu of eeguun barbaachisaadha. Shamaras ta'e, dargaggeessa ta'e, jaarsas ta'e, jaartis ta'e waan barbaade yoo ta'e wantoota yeroo faana wal qabatanii dhufanii irratti kufnee haamilee keenya xiqqoo osoo hin taane of jeequu osoo hin taane karaa nu baasu filachuun nu barka jira jechuudha. Kanaafiyyuu sirboota fi wantoota adda addaa ilaallee boo'uun akkasuma haamilee keenya cabsuun hin barbaachisu. Eenyuma yoo ta'e hin barbaachisu jechuudha. Maaliif tokko yoo deeme tokkotu dhufa waan ta'eef hin barbaachisu. Wantoonni samuudha kana irra deemaa jiran kun gara miidiyaa kanarra waan hedduu girgir nama godhanidha. Because danda'udha. Hiriyaan hin jiru. Hiriyaa dhugaan dhabe jettee hamma dubbattu ofumaa keetiin maaliif hiriyaa of hin godhattu? Hiriyaa dhugaa argachuun yeroo ammaa kanatti
abjuu keessaan abjootuu fakkaata kun anatti. Ilma namaa irratti gammachuu kee hin hirkisin, hiriyaan dhabe jettee kolfa keessa hin hir'isin. Kan si nyaachisu Rabbii, kan si obaasu Rabbii. Hiriyaan dhabe jettee maaf of cabsita qalbii? Ilma namaa ta'ee kan sitti malammallee, hin jiru hiriyaan dhugaa kan sitti garangalle. Hunduu garagala gaafati waa dhabde tokko illeen sin beeku. Biyya lafaa kanatti ofuma jaallattee ofuma amanuudhaan kanan beeku. Dhugaa tokkon sitti hima jibbituu jaallattu, hiriyaan dhugaan barbaadiin barbaaddu sin argattu.